Ijoollee Joordaan akkamii jirtanii? Kan akka koo sodaate jira. Dhukaasni dhuka'aa jira. Iraaq asirraan Israa'el rukutaa jirti. Magaalaa muluun socho'aa jira. Dhugaa rabbii bakka ani jedhutaan goggogeen akka irraatti rifadheen beeku jireenya koo keessatti. Kan Beeruut osoo boonyuu araatatti nu dhufe kinoo keenya. Naa as magaaluma walakkaa keessa manni muluun hin kirkira dhugaa rabbii beeyyeessu. Mana akka inni taasa'u hin dhabe. Adaraa rabbii kadhannaa keessanii nurraan fagaatina. Baay'ee tokko nutti cimaa jira. Nu jidduu keessa jirra sanuu hunda araboota hundayyuu jidduu keessa jira. Walakkaa keessa sanuu magaaluma keessa lafti manni muluun hin kirkira dhugaa rabbii beeyyeessu. Araba geetaa simkinoo ammalaa akka itti ennuu jedhu dhugaa. Ala beeyyeessu man akka irratti rifadheen beeku yaa rabbii kiyyaatiin nurraa fagaatiin yaa Kiristoos. Baay'ee tokko nama yaaddecha dhugaa rabbii. Iraaqomaa diddee jirti. Manni muluun hin Innayina irrifatina ijoolleen Joordaan jirtan Waaqayyoon oolaa onuun jedheen oolla homaa miti kinoo mana keenyarraa kirutti darbaa irra manni olii gadan qaxaqqaxamaa jira. Gooftaan inni manaa nu baase amanamaadha. Hin sodaatina innayina bakka gadi baanu bakka itti kaanu hin qabnu bakka itti baqannu hin qabnu garuu annu baqachiisu Waaqayyoo keenya duwwaadha Yesuus Kiristoos isatti amaradhaa labbeen kechan innayina kirutti bakka Waaqayyoon nu oolcha kadhadhaa fuula keenya Waaqayyoo duratti taa'uun sinis nuuf kadhadhaa hanga dandeessa. Bakka homaa hin sodaatina jira gooftaan. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtuu fayyaa keessanii baga jiraattan nagaa kootii galata Waaqayyoo hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa akkuma dhaggeeffattan viidiyoon kuni baay'ee garaa na nyaatan jechuudha. Ijoolleen kunneeni dhugaa wanta garaa nama nyaatu baay'isee waan garaa nama nyaatu waan nama dhukkubsu jechuudha. Osoo kan Beeruutiidhaa boonnu osoo kan Beeruutiidhaa ijoolleen akkatti galan dhabanii yaadda'aa jiranu dararamaati jiranu. Egaa har'as immoo ammas immoo yookiinoo Joordaan keessattis eegalameeti jira jechuudha. Ijoolleen baay'ee sodaachaa jiru, baay'ee rifachaa jiru. Egaa ijoollee kanaaf yoo danda'ame hanga danda'ame sagalee ta'uudha. Wanti nurraa eegamu sagalee ta'uudha jechuudha. Sheer godhaa to'i. Waaqayyoon isin faana haa ta'u. Dhugaa kadhannaan illee guddaadha jechuudha. Kadhannaa waan xiqqoo hin se'inaayi. Kadhannaa taasisaa akkuma amantii keessaniititti kadhannaa taasisaa isiniin jechuun jaalladha. Kadhannaan waan hunda caala kadhannaatu irra barbaachisaadha isiniin jedha. Akkasumas immoo ijoolleen Beeruut keessa jiran yoo danda'amaa ta'e akka karaan banamee osoo galanii baay'ee gaariidha. Tarii ammoo kan qorruu danda'a, dhaabbachuu danda'a. Ammas immoo Iraaqii fi Israa'eliitu wal rukutaa jira. Egaa ka jidduu jiraachuun ooltu akka jedhamutti Joordaaniin. Kanaafuu obboleewwan keenya dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Hojjechuudhaaf biyyaa bahanii, xaarrachuudhaaf biyyaa bahanii, maatii ofii jijjiiruuf biyyaa bahanii. Dhugaa akkana ta'uun hedduu ulfaataadha. Ijoolleen keenya baay'ee nama sodaachisu jechuudha. Akkasumas Beeruutii keessattis haa ta'u bakkuma jiranittuu jedhan maqaa isaanii dhoofnan bilbilaan nama rukutu kan jedhamus dhagahamaati jira jechuudha. Soba ta'ee dhugaa ta'ee wanti adda baafanne hin jiru. Akkasumas immoo jechuudha obboleettiin keenya tokko private number kan jedhu nurratti bilbilaa jiru. Kanaafuu private number kan jedhu kana hin kaasinaa, kaastaniitoo jalaa kaastanii itti hin fayyadaminaayi, jalaa kaastanii itti naasa'inaayi. Private number kan jedhu kanaan bilbilanii yoo ati kaaste bakka ati jirtu beeku akkasitti dhufu jedhanii jechuudha. Ijoolleen dubbataniiti jiru jechuudha. Waaqayyoon hunduma keessa faana haa ta'u. Warri Beeruut jirtan akkasuma warri Joordaan jirtanii rabbi isinirraa haa qabu. Dhugaa baay'ee nama sodaachisa. Kanaafuu Waaqayyo isin faana haa ta'u. Akkuma amantii keessaniititti Waaqa kadhadhaa, Waaqas waliif kadhadhaayi. Aga ammaatu jechuudha ijoollee keenya Beeruut keessa jiran namoonni baay'ee kan jiran jechuudha. Babbaqatanii iddoo garaagaraatti madaamin isaanii fuudhanii bahanii kan deddeemanii iddoo biraatti jiraatan
jechuudha. Kara baadiyyaa kara inni hin geenye yookaan kara inni irra darbe rukutamee kan bira darbame wantoota akkasiisan jechuudha. Warroon akkasii jiru jechuudha. Akkasuma warra madaamii bira hojjetu miti amma kan miidhamu warra madaamii bira hojjetu osoo hin ta'in warroota ala hojjetan jechuudha. Maaliif ala hojjetu karaa itti baqatanii qabanii kan madaamii bira hojjettu madaamii wajjin deemtee baqatti jechuudha. Warri fuudhanii deemu jechuudha iddoo deeman hunda. Kan immoo madaamii bira hin jirre hoo maal taati kan jedhu anaaf immoo gaafidha. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa osoo galchanii gaariidha. Rabbi karaa isinii banee too isinaa galchuu biyya san keessaa jechuudha. Isin galchee nagaadhaan gara maatii keessaniitti akka galchan abdii kooti jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa nama rifaasisa jechuudha. Yeroo ammaa kana waan baay'eetu deemaa jira. Biyya keenya keessattis nagaan haa dhabamu garuu biyya ofii keessatti du'uun baay'ee barbaachisaadha. Biyya ofii keessatti galanii yoo du'an awwaalcha qabu. Dhugaa hedduu qabu jechuudha. Kanaaf biyya ormaa kana keessatti immoo gaafa lubbuun namaa bahee yookaan asiin hafuu danda'ama yookaan galamuu danda'ama. Amma galamu sanittuu maatiin baay'ee ulfaataadha jechuudha. Waaqayyo waan hamaa isinirraa haa qabu. Egaa amma isinii danda'ameen of eeggannoo godhaa. Warri ala keessa hojjetan keessattuu Rabbi guddaan isin haa eegu. Joordaan keessattis jechuudha. Kan miidhamu irra caalaan ijoollee mana madaamii osoo hin ta'in yeroo lolli jiru yeroo wantoonni garaagaraa jiru yeroo karaan cufamu kun warra ala keessa hojjetudha jechuudha. Warri ala keessa hojjetu Rabbi isin haa eegu. Rabbi isif wajjiniin haa ta'u. Egaa isinis akkuma ta'etti namatti sissiqaatoo bakka tokkotti teessanii bakka ibiddi jirutti teessanii dhuminaatoo waliif birmadhaa. Tokko kan mana madaamii jirtu hiriyaa kee ala jirtu alatti rakkattuuf yaamii of bira si bira haa teessu haga barrii darbutti jechuudha. Haga guyyaan darbitutti wal bira akkasitti wal mararsiifadhaa waliif birmadhaa isiniin jechuun barbaada. Akka wallaalummaa kootiitti kuni beekee osoo hin ta'in akka wallaalummaa kootiitti jechuudha. Akkasiin isiniin jedha obboleewwan kiyya. Kanarraa kan hafe akka isaan galan sagalee ta'aafi jechuudha. Akkasumas immoo warroonni biyyaa dhufan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e amma biyya keenya keessattis jireenyi qaala'ee biyyi ormaatis akkana jechuudha. Biyyi ormaatis nagaa hin qabdu. Biyyi teenyas nagaa hin qabdu. Addunyaa guutumatti addunyuma guututu nagaa hin qabne. Kanumarra immoo biyya keenya nuuf wayya. Biyya keenyatti yoo duunes waan hundumaanuu biyyuma keenya nuuf wayya. Biyyaa baatan kana laalachaa biyyaa bahaa jechuun osuma isinitti himnuu dhufaa jirtu waan ta'eef waan argaa jirtan Suudii keessatti waan ta'aa jiru. Akkasumas immoo biyya garaagaraa keessatti Yuunaayitid Arab Imaaraat keessatti maal akka uumamaa jiru maal akka ta'aa jiru ijoolleen akkamitti akka hojii galaa jiran meeqatu immoo hojii galaa jira kan jedhu yaanne haala sanii yoo isinitti himna isin dhageessan jechuudha. Maaliif soba jedhu waan ta'eef yoo dhufanii as gahan edaa obboleewwan keenya akkanatti rakkatanii iddoo kana gahanii waan jedhu yaadu jechuudha. Maaliif anis yeroo dura jalqabaa namni gaafa natti himu dhugaadhaan jedhu yookaan immoo maaliin jedha rakkina kiyya sallaalee achuma deemaniitu rakkachuusa wayyan jedha jechuudha. Rakkina dhuunfaa kootii sallaalee jechuudha. Ijoollee baay'eenis amma akkas hundi keenyayyuu akkas jechuudha. Rakkinuma keenya laallee rakkinuma nu biratti argamu qofa laallee waan fuulduratti nu mudatu osoo hin beekin murteessina jechuudha. Gariin keenya hoo achumallee deemnee duune jedhanii kan dhufnu jira jechuudha. Yookaan immoo gariin keenya of jijjiirree maatii keenyas jijjiirra jireenya keenya jijjiirranna jedhanii dhufu. Gariin immoo ijoollee keenya guddifanna ijoollee keenya barsiifanna jedhanii ta'a jechuudha kan biyyaa bahanii. Kanaafuu waa baay'eedha jechuudha biyya ormaa kana kan dhufuuf karoorsanii tokkoffaan jiraachuu fi yoo carraan godhe jiraachuu fi jiraatanii maatii ofii kaayyoo ofii galamaan gahu walumaa galatti kan haadha ta'e ijoollee ofii barsiifatee iddoo guddaan gahuudhaa fi kan immoo yoo mana hin qabne mana ijaarrachuudhaa fi bultii gaarii bultii ho'aa gaafa dahan yookaan gaafa ilmoo godhatan akka bultii san
haala gaariidhaan guddifatan daa'imman ofii akka seeraan barsiifatan kanneen akkanaa kana yaadaniitidha kan isaan biyyarraa dhufan jechuudha. Kuwwan yoo hundumti keenya kaayyoo mataa keenya qabna, garuu gaafa as geenyu bitaa nutti galuu danda'a. Jireenyi akka alaala ta'anii ilaalanii miti, gaafa itti seenan baay'ee ulfaatti. Kan namaafis salphattu jira, kan immoo namattis ulfaatus jira jechuudha. Kan mara maal gochuu qabnaa kan jedhu warroota deemaa jiran kana itti himuudha qabna. Yeroo baay'ee in arrabsu, ijoollee baay'een irratti hojjetanii viidiyoo garaagaraa irratti hojjetanii kan arrabsu jira. Kan immoo akka isaan hin dhufne achumatti hafanii warri as jirtan gargaaraa jedhu. Warri as jirru yoo maallaqa erginuu fi ijoolleen keenya obboleewwan keenya jechuudha. Nuyi maali isaan maali? Nutis akka isaanii nama deemnee hojjetanna, yeroo hunda harka isaanii eeggannaa jedhu tokko immoo abboo achi wayya asitti hojiin hin jiru, maaliidhaan hojjedha, birriin naa ergame kun homaa naaf hin godhu, wanni hundi qaaliidha, wanti hundi waddadeera, akkamittiin birrii kanaan akkana godha? Amma birrii kanaa waan biraatti balleessee kisaaraa keessa seenurra itti fa'aan deema jedhanii namoonni akkasitti karoorsan hedduutu jiru jechuudha. Osuma gargaarsi keenya kun homaa isaanitti fakkaatu. Gargaarsi keenya kun isaaniif jireenya hin ta'uuf, mana ijaaruuf, lafa bituuf, irra caalaan shamarran biyya keenya gannee kan baanuuf lafa bitannee mana ijaarrachuuf kun waanuma jiru. Yoo maatiis qabaanne maatii keenyaafis akkasumatti mana ijaaruuf lafa bituuf yookaan ofii keenyaafis lafa bitannee mana ijaarrachuuf jechuudha. Kun waan jiru jechuudha, waan karoorsinee biyya keessaa ittiin baanu. Kanaadha kuwwan immoo jireenyuma ofii tana dadhabeetuma jiraadhus du'us jedhee abdii kutatee kan dhufee biyya ormaa kanatti tarii takkaa boqotu, tarii takkaa immoo jiraatee ittiin jireenya ofii jijjiirratu meeqatu jira. Biyyi namaa hundaaf walqixa hin taatu, biyya ofiitillee hundaaf walqixa hin taatu. Addunyaan tun guutumatti hundumaafuu walqixa hin taatu jechuudha. Kun jireenya gaarii jiraata, kun jireenya gadi aanaa jiraata, kun jireenya qaalii yoo jiraate, kun jireenya rakasaa jiraata. Kan maallaqa qabu akka barbaadetti jiraata, kan qabeenya qabu akka barbaadetti jiraata. Garuu hiyyeessaaf baay'ee ulfaataadha. Hiyyeessi maal murteessee biyyaa baha? Gaafa biyya isaatii bahu hojjedheen jijjiiramaanis osuma jirtu yoon du'ellee jedhe jechuudha. Yoon du'es rakkoo hin qabu. Maaliif asis gaafan taa'e duun koonaan oolu rakkina kanarra deemu wayii waan jedhamu akkasitti yaadanidha jechuudha. Itti tolee miti warroonni biyyaa bahaa jiran kun jechuudha. Warroonni ijoollee keenya biyyaa dhufaa jiran arrabsitan jechoota hin taane jettan xiqqoo ishii keessatti of laala. Ani yeroo sana akkaman ture viidiyoo kana dhaggeeffadhaa seera. Ani yeroo sana akkaman ture, maalan hojjechaa ture, akkamittiin hojjechaa ture, yoo odoo namni koo na gorsu osoo hiriyoonni koo dhufin yookaan hin deemin biyya ormaa akkana jedhanii osoo natti manuun dhufee miti anuu sadarkaa kanarra hin jira jennee akkasitti yaaduu qabdu. Ishiinis waan badaadhaaf dhufaa hin jirtu, hojjetteef jijjiiruuf, maatii ishii jijjiiruuf, qotiyoo warra ishii gurgursiistee lafa warra ishii yookaan hin qabaanne ta'e immoo liqeeffatanii dhufu jechuudha. Maaliif maallaqa biyyattis hojiin jira, garuu hanga asii kana hin argannu jedhanii waan yaadanidha jechuudha. Akkasiin isiniin jedha obboleewwan keenya Beeruut jiraniif sagalee haa taanu, warra Joordaan immoo rabbi sinaa eegu isiniin jedha. Viidiyoon kiyyaa asumarratti xumurata. Yoo sirriitti dheeressee jiraadhe dhiifama guddaa naaf kolchaa isiniin jecha.